kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota chaanaala keenyaa Anthropology Chapter 4 Part 2 dhaan walitti deebinee jirra. Moojula keessanirraa fi PowerPoint sanirraa paartiin garaagarummaa qabu waa xiqqoo tokko jira. Inni sun maali jennaan Gender Based Marginalization yeroo darbe PowerPoint irratti yeroo isinii tuqu fakkeenya isaa 2-3 qofa isinii kaasee garuu fakkeenyonni isaa 4-5tu jira. Sanneen keessaa mootiyyuu PowerPoint gadda isinii ibsirratti fakkeenyota jiran 5-6 san keessaa tokko illee kan ibsamee jiru. Asirratti garuu moojula keessanirratti inni tokko female genital mutilation kan jedhamu one of the example of gender based marginalization ta'e ibsi bal'aan amma tokko irratti kennamee jira. Kanaafuu mee ibsa san waliin kan waliin xumurree paartii dhumaatti dabarru ta'a jechaadha. So gender based marginalization akkuma beekamu kanuma dura definition isaa PowerPoint irratti isin ibsa jira. Gender inequality involves discrimination on a group of people based on what their gender dha. Gender irratti hundaa'eeti walqixxummaan dhabamuu korniyaa yookaan dhufu taate qoqqoodinsi korniyaa yookaan dhufu taate gender inequality fida. Gender inequality argame jechuun immoo gender based marginalization dhufa jechuudha. So gender inequality mainly arises from what social cultural norms. Lala gender inequality takkaa'u gender based marginalization kan inni irraa dhufu yeroo baay'ee maal irraa jennaani isa kanarraa dhufa jechuudha. Qormaata keessan irratti gaafatamu maltu socio cultural norms irraa dhufa jechuudha. Duudhaa yookiin immoo safuu aadaa hawaasarraa kan dhufudha jechuudha. The manifestation of gender inequality varies from culture to culture. Agarsiifni takkaa'u gender inequality kun aadaa irratti garaagarummaa qaba jedha. Girls and women face negative discrimination in societies across the world jedha. Shamarranii fi dubartoonni qoqqoodomiinsa negatiiva takkaa'u isa sirrii hin taane guutuu addunyaa keessatti warra saaxila bahanidha jedha. Dubartootaaf shamarran jechuudha. Women are exposed to social and economic inequalities involving unfair distribution of wealth, income and job opportunities jedha. Fakkeenyaaf dubartoonni maaliif saaxila bahoodha jedha. Social fi economic inequality walqixxummaan dhabamuu diinagdee fi hawaasummaatiif saaxila bahoodha jedha. Walqixxummaan diinagdee fi hawaasummaa sun immoo maalidha walqixxaan qabeenyi raabsamuu fi qoodamuu fi dhabuufaa akkasumas immoo galiin haala walqixa ta'een takka haala sirrii ta'een qoodamuu fi dhabuu fi carraan hojiillee dhiira walqixa qoodamuu fi dhabuu fi kanneen kana fakkaatan marginalization isaan saaxila bahanii fida jechuudha. So gender based marginalization is global problem, not local problem or national problem, but it is at the world. This problem is present at the world level or at the international level, not as a specific culture or as a specific country. Kanaafuu rakkoolee jirtu keessa gender based marginalization rakkoo akka addunyaatti jirudha jechuudha. Qormaata irratti illee gaafatamu maltanii among the following marginalization which one can be present at the global or which one is considered as a global problem? A. Gender based marginalization. B. Occupational marginalization. C. Age based marginalization. Yoo kan jedhamtu taate age based marginalization fi gender based marginalization dha jechuudha. Akkasitti ilaallachuu qabdanii. It involves exclusion of girls and women from what a wide range of opportunities and social services. So gender based marginalization kun kan nuuf keessatti qabu shamarranii fi dubartoota exclude gochuudha, dhoorkuudha, takkaa'ummoota hambisuudha. Maalirraa carrootii baay'ee takkaa'ummootuyyu carraa baay'ee fi tajaajila hawaasa hedduu jiranirraa exclude gochuudha jechuudha dubartootaaf shamarran. So gender disparities in education is good example jedha. Kanaafuu barnoota irratti shamarranii fi dubartoota irratti qoqqoodumsa godhuun best example gender based marginalization jedha. Fakkeenyaaf yeroo darbee kan laaltan ta'e dubartoonni baratuu hin qabdu jedha. Manatti hambisanii hojii manaa qofa hojjechiisanii dhiirota qofaa jechuudha barnoota irratti kan bobba'an. Kanaafuu inni kun one of the best examples of gender based marginalization ta'a jechaadha. So especially those who live in remote and rural areas. Irra caalaa warroo shamarran katamaa caalaa shamarran gender based marginalization education irratti disparity argamu kanaan saaxila bahan warroota akkamii warroota tajaajila hawaasummaarraa takkaa'u magaalarraa yookiin manneen barnootarraa fagoo jiran fageenya san dahoo godhachuu fi akkasumas immoo warroonni baadiyyaa aadaa dahoo godhachuudhaan shamarri barnootarraa maal gooti mana barnootatti maal gooti wadalloo wajjin ooluu fi dhiira wajjin ooluu fi maal jedhanii
manatti dhoorgaa kan turan ta'uun ni yaadatama jechuudha. Are excluded from what? Formal education. Formal education irraa barnoota mana maatiin barsiisuun alatti kanneen mana barnootaa dhaqanii baratan kan idilee sanirra dhoorkamudha jedha. Dubartii fi shamarran naannawa baadiyyaa fi akkasumas immoo fageenya irratti argamtu jedha. So the enrollment of girls in higher education is much lower than that of boys jedha. Kanaafuu jedha hirmaannan takkaa'u baay'inni barattoota shamarranii manneen barnootaa sadarkaa olaanoo kanneen akka yuunivarsiitii fi akkasumas immoo preparatory school fi secondary school irra jiru dhiira caala xiqqoodha sababa kanaaf jechuudha. Gender based violence kun waan jiruuf jechuudha. Women do not enjoy equal employment opportunities akkasumas carraa hojii wal qixaa hin argatanii jedha dhiira fi shamarran. So they do not have equal rights in terms of property ownership and inheritance. Akkasumas immoo san qofaa miti, barnoota qofaa miti, carraa hojii qofaa miti, ammallee mootu qabeenya abboonfatu takka hoogganuu fi akkasumas dhaaluu irratti carraa wal qixa hin qaban takka mirga wal qixa hin qaban jedha jechuudha inni kun. So women and the girls are also vulnerable to gender-based violence such as what? So gender-based violence kanneen jedhaman kan shamarranii fi dubartoonni illee saaxila bahaniif tokkoffaratti reepidha, humnaan gudeeddamuudha, kan yeroo darbe isin himee ture early or child marriage dha, umrii malee heerumuudha, abduction or forced marriage akkasumas immoo kunis humnaan gudeeddima, reep fi abduction or forced marriage buttiidha. Abduction or forced marriage jechuun humnaan fuudhuu jechuudha. Takkaa'u buttii isa jennuun butanii fuudhuu isa jennuun sanii, reeppiin immoo humnaan gudeeduudha. Early child marriage umrii malee heerumuu fi domestic violence mana keessatti dhoorkamuu akkasumas immoo female genital cutting or mutilation kittaannaa takkaa'u dhagna qaba shamarranii fi kanneen kana fakkaatanii saaxila bahoodha jechuudha. So those 5 examples are gender based violence by which women and the girls are what exposed jenneni bira dabruu dandeenya jechuudha. There are some customary practices that affect the health and the well-being of girls and women jedha. Kanaafuu customary practicing takka waadan hawaasa fayyummaa fi nageenya shamarranii fi dubartoota miidhuun jira jedha. This practice collectively are called what harmful traditional practice. Kanaafuu customary practicing fayyummaa fi nageenya shamarranii fi dubartoota irratti dhiibbaa fidu sun akkuma walii galaatti maqaan isaa maal jedhama? Harmful traditional practice or HTPs jedhama jechuudha. HTPs means harmful traditional practice. Harmful traditional practice which have affect the health and the well-being of girls and what? Women jennaan jechuudha. So we will discuss 2 examples. There are 2 examples of harmful traditional practice that we are going to discuss in here. The first one is early or child marriage and the second one is female circumcisions or female genital mutilations are the 2 customary practice or harmful traditional practice which affect the well-being and health of women and girls that we are going to discuss in here. Jennani isa lamaan kana jechaadha. Inni lamaan kun best example dha. Kabiraas ni jiranii garuu kana qofa jechuu kenna miti, kan nuti ammas keessa ilaallu kan lamaan jechuudha. So let us begin with what female genital cutting, which is widely practiced in most regions of Ethiopia. Lamaan kana keessa early child marriage fi akkasumas immoo female circumcision or female genital mutilation kana lamaan keessayyuu paartii Itoophiyaa takka kutaa Itoophiyaa hedduu keessatti raawwatuudhaan kan beekamu female genital mutilation takka female genital cutting or mutilation kan jennu yookaan immoo female circumcision kan jennu kana jechuudha. Kittaanna shamarranii takka dhagna qaba shamarranii kanatu baay'inaan biyyattii keessatti hojjetama jechuudha. So female genital cutting or female circumcisions is what practiced in 28 countries in Western, Northern and Eastern Africa. Dhiha akkasumas kaabaa fi baha Afrikaa keessatti female genital mutilation takka dhagna qaban shamarranii kun biyyoota 28 sanaa ol keessatti kan raawwatamudha jechuudha. Biyyoonni 28 sanaa ol baha Afrikaa, dhiha Afrikaa fi akkasumas kaaba Afrikaa keessa jiran kuni
reetiin isaa wal qixaa miti takkaa'uu hammi keessatti dalagamu wal qixaa miti wal caalanii jechuudha. For example, the prevalence takkaa'uu argamiinsi isaa wal caala jechuudha. The prevalence of female genital mutilation or female genital cutting is very high in what? Somali regions among the 28 countries in Western, Northern and Eastern Ethiopia, Eastern Africa. From that, Somalia is ranked on the first by the prevalence of female genital mutilation. Female genital mutilation in kuni keessatti raawwachuudhaan biyyi sadarkaa tokko farartu akka naannoon sadarkaa tokko farartu regioniin sun Somaaliyaa jedhamti. 98% dha tokko farartu jechuudha. Isiin lammaffaan immoo tuyyuu taami jennaan Djibouti dha jechaadha. So Djibouti is also ranked as the second next what Somalia, that means 93%. The third one is Egypt, 87%. Sudan, Eritrea. Ethiopia is one of the high prevalence countries in Africa according to what recent reports. Ethiopian immoo tuyyuu Africa keessa yeroo ammaa kana high prevalence dhaan beekamte jechuudha according to research reports. Reportii ammaawaa takkaa'u kan ammaa yoo kan ilaalu ta'e jedha 65% of girls and women in 15 to 49 years age category are what? Circumcised or UNFPA and UNCEF 2017 reference kanarraa akka argannettedha qorannoo kanarraa akka argannettedha. So dubartiin circumstance kanarratti hirmaattu takka kanarratti hirmaachan umrii 15 hanga 49 gidduu tan jirtudha jechuudha. According to Ethiopian Demographic and Health Survey report, the prevalence of female genital cutting in Ethiopia varied from region to region. Naannoorraa naannootti adda adda jira. Fakkeenyaaf naannolee Itoophiyaa keessa jiran Somaaleen tokkoffaadha, Affaariin itti aanti, Harariin itti aanti, are what the 3 regions with what very high prevalence of the practice. If you are asked on your exam, write 3 regions which are ranked on high prevalence of harmful traditional practice or female genital cutting in Ethiopia. Or jedhamtan sadarkaa tartiiba isiitiin Somali, Afar, Harari jettanii barreessitanii jechuudha. So the prevalence of female genital cutting in Oromia 76, Benshangul Gumuz 63, Amara 62, and the southern nationalities and the people's regions are what? 62 is also high. Prevalence of the practice in also high in big cities such as what? Addis Ababa, Redhawa, and the 2 regions with relatively low female genital cutting prevalence in Motu, Tigray, Gambella are the regions in which allow harmful traditional practice which is called female genital mutilation is present. Is known as Tigray and what? Gambella da kan harmful traditional practice in dhagna qabaa shamarranii jedhamu kun amma xiqqaateen keessa gaggeeffamudha jechuudha. So here's the impacts of female genital mutilation. Dhiibbaa inni fayyummaa irratti qabu dhagna qabaan shamarranii takka kittaannan shamarranii. There are 4 major types of female genital cutting. Gosa dhagna qabaa shamarranii gurguddoo 4tu jira takka kittaanna 4tu jira. They are what? Type 1 kan jedhamu jira. Type 1 kun immoo clitoridectomy dha. Clitory irraa kutuu jedha qaama saalaa dhalarraa isa afaanirra jiru raamurudha. Type 2 immoo excision jedhama. Excision jechuun immoo hamma tokko gassiisita jechuudha. Clitorin qara takka immoo qaama saalaa dhalarraa kan gadi ba'u san caaf irratti murudha. Excision immoo hanga tokko gassiisite isuma san murudha. Type 3 immoo infibulation jedhama. Infibulation jechuun immoo hundatti kutuu jedhama. Type 4 takka inni dhuma immoo all the rest jedha. Waan sanirraa hafe waan qara sanirraa hafe illee itti dabalanii foon bira jirullee wajji yoo kan muramu taate maal jedhama? Type 4 takka immoo all the rest jedhama jechuudha. So if you are asking on your matching exams, infibulation is matched with what? Type 3. Female genital mutilation excision is type 2. And clitoridectomy is type 1 dha. Haala san ilaaluu dandeettanii PowerPoint bareedaa buustanii
fakkiidhaan jira waan ta'eef fakkiidhaan illee ilaaluu hin dandeessan jechuudha akka isinii galuuf daran. The first 3 types of female genital cutting are practiced in Ethiopia. Inni tokkoffaa clitoridectomy, excision fi akkasumas infibulation kan jennu. Inni sadan kun Itoophiyaa keessatti ni raawwatama. Garuu mootuyyuu inni afuraffaa Itoophiyaa keessa hin jiru jechuudha. Qarasanii fi qaama biroollee itti dabalanii muruun Itoophiyaa keessa hin jiru jechuudha. According to the Ethiopian Demographic and Health Survey 2016, 3% of circumcised women or age 15 up to 49 experience the type of circumcision that involves cutting without what? Flesh removing. All flesh removing means what? Clitoridectomy. So the first type of female genital cutting is known as what? Known as non-flesh removing female genital cutting. Non-flesh removing. Foon hin dhabamsiisu jechuudha. Qara yookaan caafi san qofa mura malee foon hin tuqu jechuudha. Kanaafuu ka foon hin tuqne type 1 kana 7% experienced sewing clothed type infibulation 7% immoo type 2 dha. Figure short jedha percentage isa fakkaatti ilaaluu dandeessan jedha. Kanaafuu under 73% experienced cut and the flesh removed means foon itti dabaluun immoo type 3 type 2 yookaan excision isa jennuun san jechuudha. Harms of female genital cutting vary because the types of what? Female genital cutting practiced in different regions and the culture setting are different. Kanaafuu dhiibban takkaa'u miidhaan female genital cutting kun fidu biyya irratti garaagarummaa qabaa jedha. Sababbiin isaa biyya irratti gosti female genital mutilation raawwatamullee garaagara waan ta'eef gariin kafoon waliin muruu jira type 3 jechuudha. Gariin immoo kafoon murre jira type 1. Gariin immoo ka medium foonitti dhiyaatee muruu jira type 2. Gariin immoo ka guutuu foon walillee dhabamsiisu jira type 4 jechuudha. Kanaafuu dhiibban type 4 fiduu fi type 3 fiduu garagara. Ka type 1 fiduu fi type 2 fidus garagara jechuudha. Sababa saniif jechuudha. Type 3 also called infibulation or phronic is the most severe form of what? Female genital cutting. Kan Itoophiyaa keessatti raawwataman san keessa baay'ee badaa kan ta'e takkaa'u harmi guddaa kan fidu type 3 takkaa'u infibulation or phronic kan jedhamu kana jechuudha. This type of female genital cutting is widely practiced in what? In Somalia. Somalia, Afar fi Hararin keessatti raawwatama. Baay'ee dhiibbaa fidaa shamarran fedhii tokkos hin qaban jechuudha. Type 3 kun yoo irratti raawwatame abbaa warraa isaanii wajjin jiraachuuf fedhii tasumas hin qaban jechuuf fedhii heerumaas hin horatanii. Short term and long term implications for the health of girls and the women including severe bleeding, infections, pain during sexual intercourse, delivery complication, the fistula. Kanaafuu shamarran female genital cutting kun irra raawwatame especially type 3 kan irratti raawwatame rakkooleen takkaa'u dhiibban isaan irra dhufuu danda'u kan fayyummaaf nageenyummaa sun kan dhiiga daangaa darbe akka malee dhiiguu, infection dhibeelee HIV fi akkasumas hepatitis fi syphilis uumamumaan qabamuuf carraa bal'aa qabu. Akkasumas yeroo abbaa warraa isaanii waliin quunnamtii saalaa raawwatan dhukkubbiin itti dhagahamu. Yeroo ciniinsuun suni akka malee miidhuu complicated ta'u akkasumas feestullaa qaamni hormaata isaanii yeroo dhalaa tarsa'uu takkaa'u biinxamuu fi kan kana fakkaatan rakkoolee dubartoota yookaan shamarran female genital mutilation irratti raawwate keessaa type 3 irratti raawwate irratti kan dhufudha jechuudha. The impacts also include what? Psychological what? Trauma. Ammallee mootu dhiibbaa takkaa'u rakkoo xiinsammuu irratti fida. Xiinsammuun isaanillee akka malee dhiphataa jechuudha. Psychological illee balaan isaan mudatuu danda'a jechuudha. Factors that encourage female genital cutting. Kanaafuu faaktaroota takkaa'u ta'iiwwan maal deeggaran takkaa'u maal jajjabeessan female genital cutting kan dhagna qabaa shamarranii takkaa'u kittaannaa dubartoota kana wantoonni gargaaran ta'iiwwan gargaaran maal fa'a? The prevalence of female genital cutting has been what? Declining in Ethiopia. Jiraachuun female genital cutting yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti amma tokkobbuu jira jedha. However ta'ullee jedha it is still practiced in most of the regions in country ta'ullee yeroo ammaa kanallee naannolee garaagaraa Itoophiyaa keessatti ta'utti jira jedha haga ammaattu. Why do people practice female genital mutilation? Maaltu haga ammaa immoo akka jiraatu isa godha jedha. Waan isa gargaaru tokko jira waan isa jajjabees. The practice is what sustained for some reasons. Practicing kuni sababoota garaagaraatiif
akka lafa qabattu taasisee akka hin banne wanti taasisanii jira. Sanneen keessaa tokkoffaa people consider it as what an integral part of what their culture. Handhuura aadaa isaanitti ilaalan kittaannaa shamarranii kana akka aadaatti ilaalanii. Lammaffaa people believe that the practice has some benefits. Ammallee uummanni maal jedhee amanaa takka maal jedhee yaada. Kittaannan shamarranii kun faayidaa qabaa, faayidaalee muraasa qabaa jedha. Faayidaaleen sun the following are some of the benefits, some of the beliefs related to the practice. Maal jedhanii faayidaa akkamiifaa kenna jedhanii amanu. Female genital mutilation is considered as what process of purifying girls jedhanii amanu. Akka shamarran qulqulleessuu takka xahaarsutti ilaalama. Najisarraa shamarran xahaarsuudha jedhanii amanu. Aadaa hawaasa tokko tokko keessatti akkana jedhanii yaadu. In some cultures, uncircumcised girls or women are considered as what impure. Shamarri hin kittaanamne takka mootu dhagni hin qabamne aadaa garii keessatti maal jedhamtee ilaalamti takka akkamitti yaaddamti akka najisaa takka qulqulluu hin taanetti ilaalamte jedha. According to what local beliefs akka mootu ilaalcha biyya keessatti takka hawaasan keessatti marriage to what uncircumcised girls would bring misfortunes such as illness, infertility and conflict. Akka aadaa hawaasa saniitti illee ammallee maal jedhanii yaadu shamarra hin kittaanamne fuudhuun rakkoolee akkamiifaa fida jedha. Bring maalfaa fida misfortunes waliigaluufaa dhabuu takka mootu rakkoolee fida. Rakkoolee akkamiifaa illnessiin dhibamtii, infertility maseentii ilmoon dhaltu and conflict. Abbaa warraatiin wal loltii, ollaa wal loltii, haadha fi abbaa gurbaa saniitiin wal loltii akka sodaatidha. Wal loltii jedhanii yaaduu jechuudha. Garuu inni kun dogongora. Hence girls must be circumcised. Kana waan ta'eef rakkoo kanarraa immoo bilisa ta'uudhaaf dubartiin maal ta'uu qabdi? Kittaanamuu qabdi. To be clean and ready for what? Marriage. Heerumaaf qophaa'uudhaaf takkaa'u dhiyeessuudhaaf qulqullaa'uu takkaa'u xahaaruu fi akkasumas immoo fuudha fi heerumaaf qophaa'uu qabdi jedha. Uncircumcised girls would be what? Disobedient. Ammallee mootu shamarrin kittaanamne naman kabaju jedha. Powerful. Humnaan bulti jedha. Ill mannered jedha. Amala mootu jibbisiisaa takka amala dhukkubsataa tokko qabdi jedha. In some parts of Ethiopia, people believe that uncircumcised girls tend to what? Destroy household utensils jedha. Qodaawwan mana keessa jirullee mootu caccabsuun beekamti jedha. Dubartoonni kittaanamne aadaa Itoophiyaa garii keessatti akkas jedhanii amanu. There is what? A widely held belief that uncircumcised girls are what? Promiscuous because they have what? High sexual drive. Ammallee shamarri hin kittaanamne takka mootuyyuu maalidha? Promiscuous jechuun qunnamtii saalaa hin quuftu takka mootuyyuu akka malee dhiira wajjin wal qunnamtii saalaa raawwachuu feeti. Kanaafuu zinaa raawwatti. Maal jedhanii akkasitti yaadu jechuudha. Aadaa nama tokko tokko keessatti maaliif jenna high sexual drive fedhii saalaa hedduu takka waan qabdu takka fedhii wal qunnamtii saalaa guddaa qabdi waan ta'eef jechuudha. Kittaannan sun fedhii wal qunnamtii saalaa kanarraa xiqqeessa jedhanii waan yaadaniif jechuudha isaan. Some people believe that marriage to uncircumcised girls or women would not be what? Stable and long lasting. Kanaafuu namni dubartiin kittaanamne tokko fuudhe nageenyaan argatu takka tasgabbiin argatu akkasumas umrii dheerallee hin jiraatu jedhanii yaadanii jechuudha. Kuni dogongora. Female genital cutting is also considered as a means of preserving girls virginity. Akkasumas dhumarratti maal jedhanii yaadu? Female genital cutting kun adeemsa durbummaa dubartii ittiin eegutedha. Virginity dubartii preserve gochuuti jedha. Which is considered as what? Precondition for marriage in some cultures. Akkasumas immoo precondition criteria ulaagaa jalqaba dubartiin takka heerumuuf raawwatu qabdullee female genital mutilation jedhanii yaadanii jechuudha. Kanaaf ilaalcha kanatu akka female genital cutting yookaan mutilation haga ammaa jiraatu isa taasisee jechuudha. Ormaata irratti yoo gaafatamtan biliivoota kana barreessitanii jechuudha. Female genital cutting is sustained is enforced by what? Social expectation and the norms. Akkasumas immoo yaadaa fi safuu hawaasa tokkootiin maal taha female genital cutting kun akka inni sustained ta'u dirqisiifamee jechuudha. Parents who decide to abandon the practice would be subject to social sanctions. Namoonni immoo kana kadidan taate. Shamarran isaanii takka ijoollee isaanii kan dhala warri hin kittaanne hawaasni hin kittaanne social sanction takka adabbii hawaasa armaan gadiitiif saaxila bahuu jedha. Tokkoffaa irratti fakkeenyaaf namni tokko maatiin tokko shamara isaa osoo hin kittaanin yookaan heerumsiisu ta'e
tokkoffaa irratti social sanction inni subject ta'uuf saaxilamuuf takkaa'u mootuyyuu ifa ba'uuf social exclusion da marginalization tuffatamuu fi akkasumas immoo hawaasa irraa adda ba'a namni sun aadaman itti godhama inni kun intala isaa osoo hin kittaanin heerumsiisee aadaa keenya cabsee nu salphisee kanaafuu inni kun aadaa keenya keessa ba'uu qaba fuudha feeruma keenya aadaa nyaataa keenya keessa baasuu qabna jedhanii baasaa jechuudha abbaan gandaa takka abbaan maali sun damiinni biyya sanii takka ganda sanii jechuudha. Community members would exclude uncut girls hawaasni shamarran uncut taate takka hin kittaanatin exclude godha hin baasa hawaasarraa women from a wide range of social relations and interaction dubartii san immoo hariiroo hawaasummaa fi akkasumas immoo jireenya keessallee ni baasaadha. Gossip and insult akkasumas immoo ni hamatanilleedha ni arrabsanilleedha jechuudha shamarran kittaanamin sanii fi maatii shamarran sanii kittaaninillee. So community members including peer groups hiriyoota isaanii fa'aa ta'uu danda'a boys women and men put pressure on what uncircumcised girl shamarran heerumni sanirratti shamarran kittaanamin sanirratti dhiibbaa geessan jechuudha dhiirris dubartiinis hiriyyaanis hundi isaaniitu jechuudha. Their parents through gossiping and insulting sababa maatii isaanii hamachuu fi arrabsuutiin jechuudha. Gossip jechuun hamachuudha insult jechuun arrabsuudhaan jechuudha. In some parts of Ethiopia men do not what marry uncircumcised girls aadaa Itoophiyaa garii keessatti immoo takka kutaa Itoophiyaa muraasa keessatti immoo dhiirummaanuu dubartiin kittaanamin inumaan fuudhu jechuudha. As a result uncircumcised girls are excluded from marriage opportunity carraa heerumaa takka gaa'elarraa maal taatee exclude taatee dhiirri siin fuune jechuudha. Love relationship akkasumas jaalala hariiroo jaalalarraallee maal taatee exclude taatee jechuudha. In some parts of the country people do not eat food cooked by what uncircumcised girls party biyyattii muraasa keessatti indom namoonni nyaata shamarran hin kittaanamin hin dalagamellee hin nyaatan jedha. Uncircumcised girls or women are not also allowed to join other people for prayer akkasumas immoo du'aayii takka humootu salaata haa ta'u waan adda addaa keessatti bakka kadhannaa adda addaa keessatti shamarran hin kittaanamin hin hirmaachisaniin ayyamamtu jechuutti hin hirmaattu. Maaliif najisa impuuriidha jedhanii waan ta'eef mana amantaa seenuu qabdu maal jedhanii yaaduu jechuudha. This is because uncut girl are labeled as what impure akka najisaatti ilaalamte waan ta'eef jedha. Kanaafuu inni kun dogongora akka ta'e sirraa hubachuu qabdanii. Yeroo darbe immoo marginalized occupational group isinii himee jira. Kanaafuu inni kunii fi inni PowerPoint keessan irra jiru garaagarummaa tokko illee hin qabu waan ta'eef ka garaagarummaa qabu female genital mutilation amma isinii hime kana hubattanii jirtan waan ta'eef jechuudha. Partiin itti aanu ka dhiyoo waliin dhaabne kanallee waliin barree jira. Types of marginalization jenne spatially economic akkasumas socially fi culturally jenne waliin barannee dabarsinee jirra. Age based vulnerability irratti dhaabne jechuudha. What is age based vulnerability? Age based vulnerability is susceptible of people especially children and older people. Kanaafuu miidhaa takkaa'u tuffatamiinsa umriidhaan namarratti dhufu ijoollee fi maal irratti dhiibban dhufaa manguddoota takka warra umriin dulloome irratti dhiibban dhufaa jechuudha. Two different forms of attack physical injury ta'uu danda'a emotional harm ta'uu danda'a fi kanneen kan fakkaatan irratti ta'uu danda'a jechuudha. For example children and older people or people age 16 and above. Older people yeroo jennu nama umrii 60 sana olii jechuudha are exposed to what possibilities of attack harm and mistreatment because of what their age sababa umrii isaaniitiin. Fakkeenyaaf manguddoo tokko dubartoonni yoo kan laaltan ta'e nama guddaa dubartii xiqqoo fuudhee gaafa inni dulloome umrii 60 kana ol tare itillee takkaa'u erbee midhaan ala irraa afame bira keettee eegi jettee ulee harka keettee ciraatiisa ofirraa dha'uun harka keettee akkasumatti taa'ee eegaa oolaa jechuudha. Silaa isaanii malee wanni kun abbaan manaa namaatti kalee akkuma kaleessa yeroo dargaggeessa yeroo inni humna qabu akka abbaa manaatti ilaalaa turtetti gaafa inni dulloomellee akka abbaa manaatti ilaaluu qabdi turte dubartiin garuu sababa umrii isaa 60 ol ta'e inni dulloome maal gooti akka ijoollee daa'imaatti isa tuffattee itillee takkaa'u erbee isa eessisti jechuudha. Kanarraa rabbiin ijaan waa baasu waliin jenna. Exposed to possibilities of attack jenne as a result vulnerable person or groups need special attention. Kanaafuu age irratti hundaa'ee groupin vulnerable tahe kuni special attention barbaada. Attention jabaa barbaada, protection eegumsas barbaada, support gargaarsas barbaada jechuudha. Manguddoo fi ijoolleen fakkeenyaaf attention itti kennuu si gaafata, protection si gaafata, support si gaafata jechuudha. In this section we will discuss example related to children and other older ilaala jechuudha. Fakkeenyaaf example children fudhanna. Discrimination of vulnerability children irratti ga'uumee akkam akka ta'e kan waliin ilaaluta.
Children are among vulnerable groups exposed to harm because of their age, both boys and girls. Children gaaf jennu shamaras haa ta'u dhiiras haa ta'u kan umriin isaanii ijoollee waggaa 5 gadi jechuudha. Are exposed to some harm and abuse miidhaa fi akkasumas immoo malaammaltummaa takkaahu rakkoo hedduuf saaxila bahu in the hands of older people. Namoota dargaggeeyyii ga'eessotatu dhiibbaa irra geessaa jechuudha. However, girls are exposed to double marginalization. Garuu ijoollee childrenii keessa boys fi girls jira. Girls garuutu double marginalizationidhaaf takka discriminationif saaxila ba'a. Sababbiin isaa tokko genderiidhani, tokko mootu umriidhani. Dhalaa ta'uu isiitillee gender based marginalization takka vulnerabilityf saaxila baati. Ammallee mootu umriin isii xiqqoo ta'uudhaaf waggaa 5 gad ta'uu saniif mootu age based marginalization irratti gala. Kanaafuu girls are double marginalization or discrimination group taate jechuudha. Child girls are exposed to various kinds of harm before they reach at the age of maturity. So umri bilchinna hin gahin jedha. As discussed earlier in this chapter, girls are exposed to harmful traditional practices such as female genital cutting. Minor girls are also exposed to early child or marriage in many parts of Ethiopia jedha. Early child marriage kan jennu immoo early child marriage refers to marriage which involves girls below the age of 18 akka 180 jechuudha. The prevalence of early marriage is declining in Ethiopia and other African countries. However, it is still widely practiced in different regions of Ethiopia. According to International Human Rights Convention, early marriage is regarded as violence of rights of the child. Akka dhaabbata kanaatti umrii malee heerumsiisuun sarbama mirga dhala namaa takka ijoollee jedhamee kan yaadamudha. Early marriage has the following major harmful consequences. Dhiibbaa umrii malee heerumuun qabu kanneen armaan gadiitidha. Tokkoffaa young girls enter into marital relation when they are too young to give their consent to get married jedha. Kanaafuu tu young shamarri akka malee shamarri daa'imni takka yoo marital relationit consent taate yeroo umriin isii akka malee xiqqoo ta'etti their consent to get married akka isiin heerumtuuf yoo kan gaafatamtu taatedha. Early marriage inhibits girls personal development isillee maal godha dhiibbaa irratti fida, guddina namummaa isii irratti dhiibbaa fida. Akkasumas immoo consent to get married heerumuudhaaf immoo consent silaa mirga ofii dubbachuu qabdu sanillee jalaa sarbama jechuudha. Early marriage exposes young girls to sexual abuse. Ammallee mootu gudeeddii humnaa oliitiif saaxila baasa. Isiin gudeedamuudhaaf hin geenne garuu mootu namoota waggaa 35 dargaggeessa waggaa 29 shamarri waggaa 15 14 yeroo gudeedamtu sexual abuseidhaaf takka miidhaa qunnamtii saalatiif saaxila baate jechuudha. Early marriage leads to early pregnancies. Ammallee moo shamarri umrii malee heerumtu sun umrii malee ulfootti which increases risk of disease. Akkasumas rakkoo dhibeedhaaf saaxila isii baasa jechuudha. Umrii malee heerumtee umrii malee ulfaa'uun sun gaafa deettu san qaamni hormaataa isii faayoo tarsa'e feestullaan saaxila baate yookiin immoo dhiigni akka malee yoo irraa dhangala'u taate maaliidhaan aniimiyaadhaan saaxila bahuu dandeetti jechuudha. Takka hamma lubbuun isii darbuutti gahuu dandeetti jechuudha. Complication during delivery fistula and death of the mother or child. Daa'imni du'uu dandeetti, isiin du'uu dandeetti jechuudha. Child marriage is what? An illegal practice according to what? Criminal Code of Ethiopia akka koodii akka Itoophiyaatti maal jedhamee yaamama. Early marriage kun illegal practice takka'u dalagaa sirrii hin taane takka'u dalagaa dogongoraa hojii dogongoraa jedhamee waamama. Despite this legal restriction, however, early marriage is still practiced in different regions of the country dha. Seeruma kana mootu despite gochuudhaan cabsuudhaan bakka adda addaatti raawwatamaa jira. Kanaafuu waan akkanarraa hamma danda'ame of eeguun barbaachisaadha jechuudha. So uneducated girls from poor family and the girls living in rural areas more likely marry earlier than that rich family urban fi educated keessa jechuudha. Warroota magaalaa fi baadiyyaa dureessaa fi hiyyeessaa akkasumas baratee fi hin baranne keessa kan hin baratin kan hiyyeessaa kan baadiyyaa early marriage kanaaf saaxila bahanii jechuudha. Kanaaf wantoota akkana kanarraa akka nama barateetti amma tokko of eeguu qabna jechuudha. Factors encouraging early marriage ta'iiwwan umrii malee heerumuu deeggaran takka jajjabeessanii. According to the study findings akka qorannoo agarsiisutti there are various factors that drive early marriage jedha. Social norms and economic factors are the two major drivers of the practice which encourage what? Early marriage jedha.
ta'ii wal lameen amma isiniitu kun social norms safuu hawaasaatiif akkasumas immoo ta'iin diinagdee takkaa'u rakkinni diinagdee wantoota early marriage kana jajjabeessan early marriage akka gaggeeffamu taasisan. Social norms contributed a lot for what continuation of early marriage in what many parts of the world. For example, chastity of girls is one of the social norms that influence parents and what relative to protecting girls from what pre-marital sex jedha. Kanaafu dubartiin takka akka safuu hawaasatti maal jedhani umriidhaan umrii malee heerumsiisuu osoo isiin hin gahin dafanii heerumsiisuu wayyaa yoo ka turtu taate wal qunnamtii saalaa raawwatti nurratti ulfooyti nurratti deetti nama nutti kolfaa maal jedhanii sodaa kanaaf jedhanii umrii malee osoo umriin isiin gahin dafanii namaa kennanii dafanii namatti heerumsiisanii jechuudha. Akkasumas immoo durbummaan irraa badaa namni durbummaa irraa balleessa akka fuudhuu deemu sunillee shamarri gurguddoon durbummaan qabdu maal jedhee waan yaaduuf fi kan irraa fakkaatan social norms waan ta'eef kana ilaalee kan heerumsiisu ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu maal jedha the value attached to virginity is another driver of early marriage. Akkasumas durbummaa waliin wal qabatullee social normii keessa jira. Girls' reputation in the family social status are also associated with what sexual purity of girls. Akkasumas immoo saalqunnamtirraa isii qulqulleessuuf parents inclined to marry off their daughter before the girl reach what at the age of poverty to avoid the possibility of premarital. Akka isiin nama waliin jaalannee fi akkasumas qunnamtii saalaa seeraan alaa hin raawwanneef dafanii nama ofirraa kennuuf kan fakkaatan jaalala adda addaallee akka isiin hin eegalle gochuudhaaf dafanii umrii malee kennanii jechuudha. Amaaraa keessatti inni kun maal jedhama they do not this through social pressure including insulting unmarried young girls. Shamara xiqqoon hin heerumne maal jedhanii arrabsu warri Amaaraa koomekar jedhanii arrabsu warri Amaaraa jechuudha. Ishee xiqqeennan hin heerumne jechuudha. Haftuu yookaan mootuu turtuu jedhaniin haftuu jedhama afaan keenyatti. Koomekar jedhama afaan Amaariffaatti jechuudha warri Amaaraa arrabsuuni. Economic factors are among the major factors. Economic factor leen factorii lamaffaadha. Fakkiin warri sun yoo hiyyeessa ta'e sababa soddaatiin jiraannaa soddaa haftaamitti mucayoo ta'e tana gurguruu qabnaa diyaaspooratti baala makiinaatti takkaa'u baala suuqitti takkaa'u mootuyyuu ni jira miiree abbaa lafaa ilma abbaa lafaatti gurgurree sababa saniin nullee jiraachuu malaa nu gargaaruu mala soddaan kun waan jedhaniif yoo rakkina qabaate namni mucayoo isaa nama waggaa 50 ka alaa galee haftaamii ta'e kan mana Adaamaa Addis Ababa nama qabu kanaaf mucayoo isaa waggaa 14 nama kenne nu hin beene dila tokko jira nama lakkoofne itti bahuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu ka diinagdee dahoo godhatee kennuuf tura jechuudha. Namtichi sun fayyaa qabu fayyaan qabu umriin isaa akkamii waan jedhu tokko osoo ilaaleen silaa wanti tokko taqaaruba umriillee ni barbaachisa. Akkuma shari'aa islaamatti illee as deebinu taate namni tokko fuudhaa fi heeruma keessatti gaafa nama hirmaachisuu barbaade ilmi ofii kennuu barbaade waa hedduu laalaa waan laaluu qabu keessa tokko taqaaruba umrii takkaa walitti dhiyeenyi umriillee barbaachisaadha. Taqaaruba ilmiillee ni barbaachisa. Ilmiillee takkaa beekumsallee namni walitti dhiyaachuu barbaachisa. Malee ijoollee homaan beeyni jazbaa tanaa fi nama sadarkaa barnoota ilmii diinii fi duniyaatiin fagaateef yoo kennan xiqqoshoo والفعل دواني نيادو في سي يادو غرغرة كنافو تقارب علم الله تقارب عمر الله نبرباد ساي شودا كنالا چينو ولي دياتو قبا چادا نمي خبروس نجرا خناف اكاسي تلالو دندهو قبانا اني براموتو emergency of older person كنافو فاكتوري كنا لمانا كندا غنسين جچو برباده economic factory في اكاسوما سيموتو social factory دا چودا isa lamaan kana akka hin daganne isiniin jechuu barbaade social factory fi economic factory the factor which encourage early marriage akka ta'e akka hin daganne isiniin jechuu barbaade inni biraan mootu marginalization of older person ida we have discussed age based marginalization considering the vulnerability of children. Age based marginalization also affects older people jedha. The phrase older people refers to adults with age of what 16 and above nama gaes umrin isa 60 sana oliti jedha gaafa dalteenu the number of older people is what increasing globally. Kanaafu baay'inni namoota umriin isaanii 60 sana ol ta'e heddummataa jireedha akkuma addunyaatu according to estimation of United Nations 2009 the number of older people will increase what to 2 billion by what
2015, 18% of the 2 billion older persons would live in what? Low and middle economic countries. This means Africa would have what? Large number of older adults after 13 years. Ethiopia, the second populous country in Africa, would also have millions of older persons after 3 decades. Decade takao wagota kurmana sadi takao wagota soddoma boodatti Itoopiyaalleen baay'inni uummata ishee adaltii kan tahu ta'a jechuudha. Kanaafuu people's attitude towards older peoples ilaalchi namni keenya nama guddoodhaaf qabu changing over the time in Ethiopia yeroo gara yerootti Itoophiyaa keessatti jijjiiramu jireedha. All over the world akkasumas sadarkaa addunyaatti jijjiiramu jireedha. Older men and women have been respected across Ethiopian cultures. Aadaa Itoophiyaa keessatti ni kabajamu manguddoon dubartii fi dhiiralleedha. Older persons have been considered as what? Custodians of traditions. Custodians of tradition jechuun abbaa aadaa takka udamiin aadaa takka culture yookaan history abbaa seenaa jedhamee waamamedha. The role of older persons crucial in monitoring younger people. Nama dargaggeessa takka ijoollee monitor gochuu irratti leenjisuu irratti namni guddaan ga'een isaa hammana kan hin jedhamnedha. Resolving disputes akkasumas waldhabbii furuu irratti restoring peace across Ethiopian culture. Guutuu aadaa Itoophiyaa keessatti nageenya argamsiisuu takka nageenya tursiisuu irratti illee ga'ee guddaa taphatan jedha. Situations are what changing as family structures and living patterns are changing over time jedha. Garuu mootu haalli caaseffama maatii fi jireenya maatii bifa maatiin sun itti jiraatu irratti hundaa'ee cunqurfamuu maluu jedha. Faayidaa kanas qabaatu. Rural urban migration changes in values and lifestyle jedha. Kanaafuu baadiyyaa gara magaalaa baqachuun kuni xiqqoo aadaa duraanii san kabaja namni manguddoo qabu san jijjiireedha. Namni baadiyyaa magaalaa keessatti manguddoon eessa kabajamteenaan baadiyyatti kabajamti, baadiyyatti gatii qabdi jechuudha. Magaalaa keessatti abbaa qabeenyaa nama bareedaa, nama mootuyyuu makiinaa qabu, nama lafa guddaa qabu, nama mana guddaa qabu akkas santu kabajama. Nama aangoo guddaa qabutu bakka damiinaa kana taa'eetiin aadaa hoggana. Takka'u seenaa beeka jedhanii nama seenaa hin beekne garuu baadiyyatti akkasii miti. Kanaafuu magaalarraa baadiyyaarraa gara magaalaa socho'uun kuni kabaja manguddoon qabdu sadarkaa manguddoon qabdu kana dhabamsiisee age based marginalization manguddoo irratti akka dhufu taasisee jechuudha. Sababiin guddaan isa kanaafuu kanarraa isa sallaaluu qabdanii ageism jedhaniin yoo umriin kee dulloomte takka'u marginalization sababii umriitiin sirratti raawwatamu maal jedhama maqaan isaa ageism jedhama. Ageism is widely observed social problem in the world. Ageism refers to stereotyping, prejudice and discrimination against people based on what? Their ages. Nama adda qoqqoodu, nama mootuu cunqursuu, nama gadi qabu, nama tuffatu, maal irratti hundaa'u maal dahoo godhachuudhaan umrii isaa dahoo godhachuudhaan prejudice if stereotyping if discrimination umrii dahoo godhachuudhaan raawwatu kun ageism jedhama. Age irraa kan dhufe jechuudha. Older women and men enjoyed a certain level of support and rejected in past. Fi kan fakkaatanii wanti haarofti hin jiru waan ta'eef kanaafuu haala kanaan hubachuu danda'uu qabaatanii jechuudha. Religious and ethnic minorities kan jennuun immoo religious fi ethnic minority amantii fi akkasumas immoo sabummaa nam xiqqaa ta'e fakkeenyaaf amantiin kiristaanaa naannoo Somaaliyaa keessatti minor religious comparing with what? Muslimii taha. Ethnic illeen fakkeenyaaf amma as keessa Oromiyaa keessa dhufte lakkoofsi uummata Amaaraa xiqqaadha. Somaaliyaa keessa deemte lakkoofsi uummata Oromooti fi Amaaraa xiqqaadha jechuudha kan Somaaliyaa caalaa. So the Jewish people suffered from discrimination and persecution in different parts of the world. They were targets extermination in Germany and other Western European countries because of their identity. Kanaafuu kanneen kana fakkaataniin kan wal qabatudha. Human rights approach and inclusiveness ni jira. Anthropological perspective in all forms of marginalization. All forms of marginalization and discrimination against vulnerable and minority groups contradict the principle of human rights. Kanaafuu marginalization umriidhanis haa ta'u vulnerability marginalization umriidhanis haa ta'u saalanis haa ta'u amantiinis haa ta'u ethnicityinis haa ta'u raawwatu sun hundi dambii takkaa'u qajeelfama human rights takkaa'u mirga namoomaa san ni faallessaa takkaa'u ni dhiitaa jechuudha. Faallaa isa dalagaa the major human rights convention denounces discrimination against human children, people with disability, older people and other minority and vulnerable groups jedha. Kanaaf dhaabbataa mirgi namaa kanaaf iyyuu
mirga kana keessa conventional human rights takkaa'u kan child bara kami bara 1989 maalirratti artikilii 41 irratti eeggamee fi takkaa'u kabajamee fi jiraachuu namni mirga daa'immanii kana sarbe keeyyata kanarratti itti gaafatama jechuudha keeyyata bara 1989 haaromfame artikilii 48 kanaan gaafatama jechuudha. Kanaafuu kana fakkaata haaluma kanaan dubbisuu dandeettanii wanti haaroo ittiin jiru waan ta'eef this is unit summary so this is all about anthropology chapter 4 part 2. In the next part we will meet each other by chapter 5 part 1. Until that, so have a nice time. Thanks.